Hayyee hundi keessanuu baga nagaan dhuftani gara dhaamsa gabaabaa qabuutti dabra. Sagaleen kiyyan dhaga'ama. Hin dhaga'amaayyuu. Hayyee hundi keessanuu galatoomaa. Dhaamsa gabaabaa kana wanni dabarsuu fedhee fi akkuma yerootti qabnuu fi yeroo qabnuuf immoo wanni deddeemaa jirulleen akka yaada tokko tokko dabarsinu na dirqisiise. Asirratti wanni an dubbii gibiraa ilaalchisee waa jedhuu fedha. Dubbii gibiraatti adoon seenneen dura gaafii tokkoof deebii kennuu qabna. Gaafiin nu deebii kennuuf qabnu tokko jijjiirama akkamii feena, maal feena, yoom akkamitti qabsaa'aa jirraa, mirga keenya barbaanna jennee jirraa, nagahaa, badhaadhinaa, mirga guutuu abbaa biyyummaa barbaanna jenneerra. Biyya teenya irratti mirga waan cufa murteessuu, mirga ofiin of bulchuu barbaanna jennee jirra. So mirga ofiin of bulchuu kan akkamitti arganna, yoom arganna? Akkamitti arganna? Mirga ofiin of bulchuu kan barbaannu kun sirni wayyaanee adoo angoorra jiru, abbaa Tsahaayeefis abboo Sibaatiif adoo angoorra jiranuu achumatti nuu kennanii fudhanna dandeenne hin danda'ama. Moo sirni amma jiru kun buqqa'ee sirna mirga saba keenya deebisuu danda'u, sirna mirga keenya nu deebisuu danda'u, badhaadhina diinagdee haa ta'u, guddina barbaannu karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, mirgoota siyaasaa keenya sirna haaraa keessatti deebifatuu dandeenya moo sirnuma amma jiru keessatti deebifatuu dandeenya? Isa kana deebii kennuu qabna. Dhugaadha, sirna amma jiru keessatti yoo yuunivarsiitiin bakka tokko ijaarame hin jibbinu, yoo manni barnootaa Finfinnee keessatti nu ijaarame hin jibbinu, mirgi gariin Finfinnee keessa yoo nu deebi'e hin jibbinu, hin fudhanna. Garuu mirgi ardhaan tana dhaloonni Oromoo dhiiga fi jissaa jiruuf lubbuutti dhabaa jiru, kan namoonni kumaatamaan mana hidhaatitti hidhamaa jiru, mirga amma mana barnootaa tokko tokko ijaarachuu yookaan immoo daldaltoonni tokko tokko haala mijataa argatanii daldala argachuu yookaan immoo qonnaan bulaan faayidaa xixiqqaa tokko argachuuti moo mirga guutuu? Mirgoonni nu gaafannu mirguma sirna wayyaanee keessatti deebi'uu danda'u moo sirna haqaa ijaarame keessatti deebi'uu danda'u? Isa kanaaf deebii kennuu qabna. Asirratti maali gaafiin guddooni maaniif amma sochii bulchiinsa haree mootummaa naannoo Oromiyaa godhu wal qabatee nama hedduu ka konfiyuuzii ta'ee arga jechuun gaafii nu qabnu yoo warri sunu ebelullee eenyullee yoo deebise rakkoo irraa hin qabnu, dhugaadha eenyullee yoo deebise rakkoo irraa hin qabnu. Kaabineen haree amma Oromiyaa irra muudamte sun yoo olaantummaa TPLF mormitee lakki isin yoonni jettan olii galtee jechuudha. Namni tokkoo fi lama callaan deebisuu hin danda'u, kana beeka. Namni tokkoo fi lama dhiisanii fakkeenyaaf nama kaan hundaa yoo ajaja akka jarri nu baatu xuuta abbaatii isaan jedhan saniin ajaja warraa jala warri kun hunduu jiraate namni tokkochi sirna ta'uu hin danda'u. Namni tokkochi sirna waan ta'e jijjiiruu hin danda'u. Adoo fedhellee dhugaadhaan adoo hanga fedhellee dhugaadhaan fedhe namni tokkochii fi lamaan waa jijjiiruu hin danda'u. So assume that warra amma sirna kaabineen haaretti dhutte tun yoo olaantummaa TPLF falmitee bakka amma jirtu sanitti naannoo isaanii keessa naannoo keessa interferaansii dhoggitee naannoo san keessaa fakkeenyaaf akka fedhanii dhufanii federaal poolisiin dhufee nama ajjeesaa akka fedhe nama fedhe guuree manneen murtii federaalaatitti manneen maakalaayittii dhan warri wayyaanee sirna federaalaa jaarraa jedhanu malee federaalli sun very centralized jiddugaleessummaa irratti hundaa'e jiddugaleessummaa TPLF irratti hundaa'e TPLFin aanaa Affaar keessa jiru tokko achitti ajajji karaa humna tikaatiin aanaa Oromiyaa keessaa Mooyyaleetti kophatti ajajji mootummaan naannoo Oromiyaa ka olii warri bulchiinsa sun adoon beekin aanaa leedhaan godinaan sirna ifi diriirfatteerraan ajajji
inni kun haa cabuudha tokko falmiin tokko yookaan immoo qabsoon tokkoyyuu kana dhugaadhaa isa kana yoo cabsuun danda'ame ta'eeti olaantummaan jaraa cabde jechuudha. Olaantummaan jaraa yoo cabde mirgi haga tokko hin deebi'a. Ammoo wanni sabi keenya beekuu qabu aarwii nuti olaantummaan jaraa adoo jiru achi jala diinagdeedhaan guddanna jennee yaannamoo olaantummaan jaraa adoo jiru achuma jalatti sirni mirgi keenya nu deebi'a jennee yaannamoo olaantummaan jaraa cabee mirga keenya deeffanna jennee yaanna. Haganaa galutti olaantummaa jaraa cabsine qofa mirgi keenya deebisa. Olaantummaa jaraa ka cabsinu ammoo ebeluun nu cabsaa ebeluun nu achi nu jiraa ka jedhu na doon ta'in olaantummaa jaraa ka cabsuu dandeenyu sirna soyyoo cabsine qofa. Warri keessa jirulleen saba fi qabate sirna san cabsuuf yoo dalage qofa. Sirni sun akkaataatti ijaarame qaba. Akkaataatti ijaarame sanirraa yoo cabe malee mirgi keenya nu hin deebi'u. Sirna mangistuu keessa teettee yookaan sirna dargii keessa teettee akka saboonni afaan ofiitiin baratan akkaataa mirgi haga sirna kana keessa deebi'e kun bara san keessatti akka deebi'u yoo qabsoote hin dandeettu. Sirna san cabsitee qofa ka deebisuu dandeettu. Sirna amma jiru keessallee mirga saba keenya barbaachisu ka deebisuu dandeenyu sirna kana yoo cabsine qofa. Sirna kana cabsuuf immoo waan akkamii barbaachisa. Sirna kana hundeedhaan buqqisuuf uummanni waan akka kunoo ammaan tana deemaa jiru gibira diduu waan harka fiitii qabu waan harka isaa keessa jiru fayyadamee yoo dide yoo falmate yoo qabsaa'e qofa sirna kana buqqisuu danda'a. Sirna kana jigsuu danda'a. Dhugaadhaa yoo sirna kana keessatti jijjiirami nuu dhufa. Olaantummaan TPLF achuma teettee adoo jiru Oromoon diinagdeedhaan fooyya'uu hin danda'a. Nutta dhiifti yoo ka jennu teete. Gaafilee amma dhiyeessan fakkeenya gaafii Finfinnee irra qaban gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu jennu. Achuma keessa wayyaanuma olaantummaa wayyaanee jala kana deeffachuu hin dandeenye jettanii yoo amantan teete itti deema gibirillee haa kaffalamu because gibirri warri magaala qubatu Amaara fa'a Maalii fa'a Habashaa fa'a kanaafuu gibirri kaffalamuun barbaachisaa gibira yoo morminu teete kana mormu jirra akka mootummaan Oromiyaa hin cimne godhu jirra warri jettan hayyee gaaddisa TPLF jalatti olaantummaa TPLF jalatti Oromoon mirga fi hin argatti yoo ka jennee amannu teete qofa. Oromoon olaantummaan TPLF adoo jiru mirga diinagdee haa ta'u ka hawaasummaa haa ta'u ka siyaasaa ni argatti gaafii kana deebisa. TPLFin adoo jirtu TPLFin Oromoo kuma tokko Oromoo kuma hedduudha miliyeenera ta'u ni adoo argitu ni dhiisti. Olaantummaa TPLF jalatti mirgi diinagdee haa ta'u ka siyaasaa ka hawaasummaa ka Oromoo achiif ta'uu hin danda'a yoo kun ka ta'uu danda'u teete. Go ahead, gibrillee haa kaffalamu haa deeggaru warra tattaaffatu achi jalatti. Garuu kun achiif ta'uu hin danda'u gaafiin guddaan. Sirni Tigree akka itti ijaarame olaantummaa Tigree godhuuf olaantummaa Tigree eegsisuuf ammoo Oromoo diinagdeen dadhabsiisuu qaba. Olaantummaa Tigree eegsisuuf olaantummaa TPLF Tigree muti dhiifama. TPLF yookaan hiwaate eegsisuudhaaf siyaasan mirga kee cabsuu qaban diinagdeedhaan si cabsuu qaban hawaasummaadhaan si cabsuu qaban tokkummaa kee cabsuu qaban haala kana yoo godhan qofa olaantummaan isaanii tikfama jechuudha. Kanaafuu sirna olaantummaa isaanii jala diinagdeenis hin deebi'u hawaasummaadhaanis mirgi siyaasaalleen si deebi'u hin danda'u. Har'a yoo sii kennan bor sirraa fudhatan dubbii Finfinnee yoo har'a sii kennan bor sirraa fudhatu danda'an. Diinagdee har'a yoo sii kennan bor sirraa fudhatu danda'an because aangoon siyaasa harka isaanii jirti ka. Diinagdee qofaa moti. Waanuma feete dubbii afaan federaalaa haa jettu sana haa ta'u dubbii Finfinnee haa ta'u dubbii biraallee yoo ati kaastee jette mirga har'a sii kennan borsirraa fudhatu danda'an haga olaantummaa isaanii achi jiru rakkoon qaban har'a si kijibanii borsi dhoowwatan borsii kennanii iftaan si dhoowwatan akkuma gizee kaan adaamatti ari'anii adaamaadhaan immoo deebi'aa jedhan san akkanuma si godhan jechuudha. Maaster pilaanii asiin haqnee jirra jedhanii karaa biraatiin sii deebisan karaa biraatiin immoo hojiirra oolfatan jechuudha. Kanaafuu sirni sun hiddaayyoo buqqa'e malee mirgi keenya akka deebi'uu hin dandeenye kana beeka. Yoo haasawa teete warri amma kaabineen Lammaa Magarsaa fa'aa pirezidaantiin ammaa akka dansaa haasawaa jira. Maybe Dr. Mararaa caalaa haasawuu danda'a. Inni Mararaan Dr. Mararaan maa fidhamee inni ala jira. Dr. Mararaan sirni kun hiddaan buqqa'u malee mirgi keenya hin deebi'u jedhee waan amanuuf. Kun maafi haasawa.
ويانين أنغورا دوجر تمرق كأنك جلد دفنا تتافة تكون حاجة ولا أنتم ما جرام مرميني قافة في دنيت إساسي وان في دنقول وكذا وان بيكانوف إن أبصني في جتشو أنا أفو ومني كأن صبا منقبو يو كمرق أرمو سرنا كنا جلتي كف دبي وهندندا مرق حواسو ما مرق دينك ده مرق إنه هندندا يتني كمان تنتهي keep ahead يشو واندن ده تنشوف عند الجرا جبريل يا كفلا من نندو هاج إماني يو كدبي هندن دينه تهتا مو أكاتا سرنا كنت بوك أورات هجتشو سرنا كنا مو كبوك سودندو سينا كمو كيست إمبايرون الدنيا كنا ككوفن إمباير روما ككوفة جبيرة ديدا عمر تونكوسان إتقدرنا جبيرة دير إمباير غريكي سببا جبيرة ديداتين كوف إمباير إيجيبت سببا كنان كوف إمباير إسبانيش سببا كنان كوف إمبايرون هندو سببا أمني يو دبين التجمع تجبيرة ديداتي ككوفيسه وراكس الدنيا كنا وراكس بيا أمريكا فكنا في أمريكا ريفولوشن كأممه no taxation without representation كجدان no إنجليزي في إنجبرو إنجليزي كيسات برلمان إنجليزي كيسات بكبو أمة هنكبنو علمنا ما هندنو والكتا بيجيله هندنو والكتا مالي في كولوني إنجليزي جلب بولاي ور أمريكا في إنشلة قرات يجون stamp act يوكان مو تهمبر رات جبير جرو هندي دن sugar act كشاكتالي في سكرها هندي دن إذا كان هندا ديدانيتو no taxation without representation no parliament English ke sankam no ani gitabituma English didani lola tibanani lola yero gababa ke sab tokkuma da wal lola tibanani fimo ate American amantan isinu adunya rabbiya biya hayal biya humna qabetti tete jechu adunya ratti American revolution in akas French revolution in akasi dubi gibra rakate Magna Carta English gibra hundaete kan moatan مواتني نقصي تدرك سيساني كابينة أكن نورات بارلمان أكن نورات غرمون أكن بقولوا أني درك سيساني ماغنا كارتا لفا كأني كودا لما شنتامي ويرت أشرا كاسة نقصي كوب آسا وني تأو هفه كوري بارلمان أبدولين أكني أكسيد أجرته تايراني جلابان جت ماغنا كارتا لفا كأني هنده بؤورة ديمقراطية بيجسني كته إيسا كنافو حركة كيتين ملاك أكيكنيته جنكورسا فرات تنبيتو حركة كيتين ملاك أكفلته هم نسيج أنكرسو إرّيتين غوتو حركة كيتين ملاك كيتين أبا إرّيتوك فرات ناجيسيته هم نتين غوتو أجرته كنافو أمتك إنك غرسوك أمنو كإتهموك أمنو بيفك إنداين وأنا كنا بيفك إنداين أكا هجيرة أولجو مالي أكنا ما سرنا كنا كيسات ديبين تينا نو ديبي ودن دي توتيت حاسو هنكم ندوغن غورينا أبا فيه تجيبا نمي غري ما يادا أوكي قامني جبان موتما كان بكا بوان انجر ريف يو موتما كون كوفمان تجرا يو كان مونا موتا توكو توكو يو كان جارميالي توكو توكو وان جبنوف جارميالي سياسة توكو توكو وان جبنوف ورمان كون انغورو ترو وان جنو فكان ورمان كون انغورو ترو انتا وصول ورri kufee gaafasitti negotiationi naa ta'u wanni ta'e hunduu deemuu qaba malee waa warra kan angoorra tursuuf warra kan angoorra tursu jechuun namoonni nagayaa biyya san keessa jiran namoonni mirga saba saniiti quuqaman hunduu yeroo nama meeqa dhumatuuf ta'a yoo yaaneen tun angoorra ka turtu teete amma kalaafattee ciisti malee gakkaatee waan meeqa godhuuf deemti soo sirna kan angoorra tursuuf gibirri akka gabbaramuuf warri hidhaa jiru akka hidhaa dhumatu ilmaan teenne haga amma wanni badii meeqa dalaguuf deema sirni kun kanaafu sirna kana karaa danda'ame cufan akka sirni kun ummata kanarra buqqa'utti hojjechuu qabna malee akka sirni kun angoorra turutti ardhaan tan akka ummanni biyya sanii gibira warra kana gabbaru gochuun sirna kana tursuun badii tursu sirni kun sirna hawaasa biyya sanii nagaa dhoowwee jiru sirni kun sirna akka biyyi sun korraapshinii bal'isee jiru tokko tokkoon warra sirna san keessa angoo qaban hedduun isaanii akkamittiin achirra turan warri achi keessa jiru hundinu nyaadhuuti angoo teenna qofa tiksi jedhame hundi isaanii korraapshinii nyaataniiran nama korraapshinii keessa hin jirre sirni sun angoorran tursu maaniif nama korraapshinii keessa hin jirre korraapshinii isaan hojjetanuuf angoo isaaniiti tole jedheen taa'u kanaafu gaafa sirna san keessa galtu
aka kuno sirna gadaa keessan nami gara baalli fudhatu nami gara angoo dhufu qumbii jedhani qumbii nyaata qumbii ciniina wanni waa aka ixaanaa jira jedhani qumbii tana ciniinee kakuu galee angoo qabata nami sirna warri gadoomu hundinuu qumbii nyaata sirna wayyaanee keessatti qumbiini korraapshinii yoo nyaatee jedhe kaardii irraa qabanii jechuudha gaafa inni ammoo mirga sabaatii dubbate kaardii kaan itti baaste wayyaaneen beeki kana jira ilmaan kee nagaan hin guddifattu yookaan achi qaallittii dhadhaa'ittee kanatti argisiisti nama sirna san keessa seenu beekaa nyaachisan haala mijeessaniif akka inni korraaptii ta'u wayyaaneen akkasiin uummata korraaptii gootee turtii angoorra turaa jirti sirna korraapshinii irratti ijaarame ilaalcha namaatu sirna korraaptii godhe ilaalcha biyya sanii sirna korraaptii godhe sirna akkasii akka angoorra turu godhuu fi yaaduu fi yaaluun badii guddaa kana beeka waan sirni sun fafakkeessu kana gulan deemina sirni kun amma qofan taane bar maybe nami umrii keenna kanaan jiru sirni isin argitan sirna kana qofaa sirna dargiin kufee Haile Sillaaseen gara angoo dargiin kufee wayyaaneen gara angoo yeroo dhuftu sirni wayyaanee kun qawwee guuratee dargii kuffisee lolee dhufee kana qofa argitan ta'a sirni sochii ummataatiin kufe keessaa tokko sirna Haile Sillaasee fa'a sirna Haile Sillaasee keessa yoo argitanii jiraattan Haile Sillaaseen kaabinee gisee sadi jijjiire ministeerota yeroo sadii jijjiire yeroo lama jijjiire ministeerota muummichi ministeeraa yeroo sadi jijjiiran Akililuu Habtewaldi ture cimaa ture jabaa ture sochii ummataa cimee jennaan sirni kaabineeti keeti korraaptiidha jedhee ummati itti yaa'iru Akililuun nurraa bu'u jedha barataan ummanni fincilu ummanni hujii dhaabaa taaksiin hujii dhaabdii waan akkanaa gibira didanii yeroo kanan maal godhe Haile Sillaaseen Akililuu Habtewaldi jijjiire Indaalkaachoo Mokkonnin muude Indaalkaachoo Mokkonnin ji'a 4 tajaajile ji'a 4 tajaajile keessatti Indaalkaachoo waan cufa jijjiiruu yaale akka malee nama ummataa ta'ee nama ummataaf waan ummanni gaafatu hunda jijjiiruu yaale ummanni gariin Indaalkaachoon kanaaf yeroo haa kenninuuti ittiin jarjarina waan gaarii hojjechaa jira jechaa turan Indaalkaachoo wanni akkasitti wixiratuu fi sirna san tursuu fi wixirata malee sirna zawdi jedha monarkii san jijjiiruu fi miti Indaalkaachoon ka wixirataa ture inni illeen angoo fi achi qabatee angoo fi hiddatti godhatee Haile Sillaaseen adoo jiru feudalismiin sirni feudalii abbaa lafaa sun adoo jiru turuu fedha garuu waan hedduu progressiivii fakkaatee jijjiirama xigganaawi lewut jedhan kana isa godhaa ture jijjiirama bu'uuraa adoon ta'in jijjiirama xixiqqaa tokko godhaa ture nami gariin dhiiroo wajji jijjiiraa jira haa eenyu jedhanii turan garuu hin fayyanne mormiin itti cimaa dhufe jechuudha takka wanni tokko konkolaatuu jalqabnaan hin dhaabatu beeki hin dhaaballee yoo jette sillee walumaan daakee deema galaanni jijjiirama akkasi dura dhaabatuun hin danda'amu ummati jijjiirama bu'uuraa malee ammaan tana waan xixiqqoo tanaan waan dhaabatu miti kana sirri beekuu qabna jechuun seenaa addunyaa kana keessatti warraaqsi haga amma addunyaa kana keessa gaggeeffame keessatti waan argine yaalamee hin danda'amne kanaafuu Indaalkaachoonis hin taane because wanni inni waadaa galuu waan inni dhiyeessuu danda'u miti waan inni jijjiirama inni fiduu danda'u miti Indaalkaachoo buusaniitti Liji Mikaa'el Imuruu godhan Liji Mikaa'el Imuruu torbaanota natti fakkaata torbaanota ture innis jaarsaa Haile Sillaasee buusanii jennaan achumaan waliin bade jechuudha kanaafuu sirni kufuu ga'e tokko ministeerota jijjiira wayyaaneen amma wulii jijjiirte jechuudha amma ministeerota gaafa gaddaa ministeerota yeroo tokko jijjiirte hunda isaanii maanii leencoo faa cufaa taaddese maanii leencooti gara angoo dhufe ammas ka amma eenyuun kun falleen foreign ministeerii ta'anii kun amma ka oromiyaallee kaabineen jijjiirame wulii jijjiiruuf teesse jechuudha ammas because hin dhaabbatu ummanni warraaqsi haala kanaan qabatee hin dhaabbatu hin danda'u ammas itti fuufaa kanaafuu dubbii gibiraa dubbii maanii kana dubbii gibiraatii fi dubbii gidiraa kana ummanni keenya akka waliigalee tokkummaadhaan dura dhaabatu godhu malee ummanni ofiiyyuu beelaan dhumaa jiru ummanni ofiiyyuu biyya san keessa rakkoo adda addaatiin waxalamaa jiru ka rakkoon diinagdee rakkoon meeqatti jirtu gibira haa kaffalu jennee jechuu hin dandeenyu ummanni mirga fi haga kabajamutti maallaqa ofiitiin rasaasa ofii bituun qabu maallaqa ofiitiin dhagartee agaazii nama fixu ofii bituun qabu yoo danda'amu taate
gibira gabbaruu dura bakka bu'ooti ummataa hoggantoonni ummataa gadhiifamanu. Hoggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo gadhiifamanu. Hidhamaan siyaasa hundi gadhiifamu. Ummata kaleessa ajjeesaniif haqi haa kennamu, haa qoratamu. Haalli qaama addunyaatiin haa qoratamu, haa eeyyamu mootummaan sun kana. Yoo inni kanan eeyyamne akkamitti maal godhuuf gibira kennamaaf? Irreen ummanni qabu bar gibira mallaqa isaati. Mallaqa fi dhoggachuu qabu ummati. Kana barachuu qabu ummanni kenna. Kanaafu dubbii gibiraa kana bifa kanaan ilaalamuu qaba. Yoo wayyaaneen turtee waan ujijjiirti, wayyaanee sirna wayyaanee abbaa Tsahaayeen fa waan ufiddi jettanii yoo amantan gibira haa gabbaramuuti eeyyama. Kanaa achi wala Amaarri didee, wala Oromoon didee, wala sirna habashoota magaala guddataa maalii guddataa miti gibira ummati diduu qaba. Gabaa ummatti dhaamsa nardhaa tana qabu kanuma nagaa naaturaa horaa bulaa ulfaadha wayyoma injifannoo injifannaa gaafiin injirtu. Nagatti.